ودلت واللقانا لتسبو خيسا وراني ما فبيبي ومتنا قارر ريبترا وطن جالك عفن فييرا قوتو قباسنا كتانو تسنين ديز umuri aangoo isaa dheereffachuuf jecha sababoota garaagaraa itti maxxansuun uummata nagaa iraarsaa kan jiru waraanni sirna dhableessi bilchiginnaa goleewwan Oromiyaa mara keessatti ilmaan Oromoo ajjeesuu hidhuu fi reebuu cimsee itti fufeera. Haaluma kanaan godina lixa Wallaggaa aanaa Lataasibuu keessatti waraanni maafiyaa PP uummata nagaa irratti reebichaa fi hidhaa raawwachuun uummatni dararamaa jira. Yaadeen gaddaa jechuun agayya 31/2024 waraanni sirnichaa ganda walii galtee jedhamu keessatti namoota maqaan isaanii Lalisaa Gammachuu fi Yohaannis Araggaa jedhaman hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jechuun badii tokko malee reebicha hammaataa irraan ga'uu isaanii maddeen keenya itti dhiyoo himanii jiru. Aanichatti ergamtoonni sirnichaa ilmaan Oromoo adamsanii qabuun hidhanii qarshii hedduu gaafataa jiraachuus itti dabaluun ibsaniiru. Godina Wallaggaa Jimmaar Joon namoonni lama ajjeefamu lamas miidhaan cimaa waraan PP ergamuun dhaga'ame. Jaalbilisa sabaa waan qindeeffatti qabu. Uummanni Oromoo bulchiinsa hammeenyaa EPRDF'n mormuuf qabsoo taasisee fi wareegamni hadhaawaan kaffalameen injifannoo galmeessus bu'aan isaa bilchiginnaan butamuun dararaa jabaan uummata irratti raawwachaa jira. Bifuma kanaanis hagayya 31/2024 godina Baha Wallaggaa aanaa Jimmaar Joo ganda Qumbaatti jiraattonni nagaan lama ajjeefamuun lama irraan miidhaan gurguddaan qaqqabuun mooraa waraanaatti hiraarfamaa jiraachuun beekameera. Namoonni ajjeefaman kunneen maqaan isaanii Obbo Umar Huseenii fi Sheekisaa kan jedhaman irratti yoo raawwatu Fayyisaa Tamasgeenii fi Obbo Magarsaa Ejersoo kanneen jedhaman ammoo saanjaan wawwaraanuun konkolaataa irra buusanii mooraa waraanaatti gatanii akka jiran jiraattotni ifoomsaniiru. Liddi shaggaraana jalduu keessa maatiin qabsaa'otaa loltoota PP hidhamu qarshii 200 gaafatamuun dhaga'ame. Bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeesse. Saamichi irra xiyyeeffachuun loltoonnii fi haadiroonni PP yeroo ammaa guutuu Oromiyaa maqaa deeggara waraana bilisummaa Oromootiif maatii qabsaa'otaati jedhuun mani daaggalchuun boodirra immoo maallaqa namni sun hin qabne itti murteessuun kan qabu haffalee yoo ba'u kan hin qabne immoo mani raarsa sirnicha keessa gidirfamaa jira. Haaluma kanaan aanaa jalduu magaal bunii keessa namoota maqaan isaanii Baay'eessa Tubbaa, Caala Magarsaa, Gammachuu Daggafaa, Raggaasa Dibaabaaf Dibaabaa Lamuu kanneen jedhaman maallaqa qarshii 200 kaffaltan malee hin baatan jechuun manidhaa keessa gidirfamaa jiraachuun beekamee jira. Akka jiraattonni jedhanii namoonni kunneen namoota siyaasa keessa qooda hin qabneef sababuma ilmaan isaanii qabsaa'ota ta'an qofaaf maallaqni kun itti murtaa'ullee dabaluun dubbatan. Akka kanaan namoonni kunneen hanga gabaasni kun qindaa'etti hidhamuun isaanii torbaan tokko ol ta'uuf hanga ammaa maallaqa jedhaman kan kaffaluu dadhabuun hiraarfamaa jiraachuullee dabaluun dubbatan. Godina Wallaggaa Giddaa Ayyaanaa magaalaan Garguutee Lukkeeneen Bilchiginnaa maqaa sakatta'insa qorichaan dhaga'ame. Jaalmoo isa babal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeesse. Milishaa fi riphee lolaa jedhamuun kanneen waamaman qaama isaanii ol jiru gammachiisuuf jecha ilmaan Oromoo irratti dararaa ulfaataa qaqqabsiisaa kan oolan ta'uun godina Baha Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa Angarguuteetti maqaa sakatta'insaan karaarra dhaabbatanii qoricha saamuun akka uummanni dhukkuboota adda addaan dhumu gochaa jiraachuun ibsame. Bilchiginnaan finxaaleeyyii Amaaraatti qawwee hidhuun sakatta'insa akka geggeessaniif daandii irra dhaabee kan jiru yoo ta'u ilmaan Oromoo saamsisaa ajjeesisaa hiisisaa fi gochoota gara jabinaa tilmaama hin qabne uummata irratti raawwachaa kan jiran ta'uun namoonni dubbisne himan. Akka namoonni itti dhiyeenyaan beekan himanitti milishoonni PP maqaa sakatta'insaan daandii magaalaa Angarguutee irra dhaabbatan qoricha uummataaf darbu dhaabanii saamaa jiru. Wanti nama dhibu guyyaa tokkotti qoricha qarshii 100 olitti shallagamu saamuu isaaniiti jechuun sirna dhablummaa seera qabeessa godhachuun ittiin uummata dararan ibsu. Sababa lukkeeleen bilchiginnaa karaarra dhaabbatanii qoricha saamaniif uummanni aanaalee magaalaa kanatti dhiyoo jiran dhukkuboota adda addaan dhumaa jiraachuunis ifoomeera. Shaggaraana darraasota rakkoo nageenyaaf jechuun uummanni gandoota baadiyyaa irra buqqa'uun gara magaalaa godaanaa jiraachuun jaaliiraan gameessa bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeesse. Sochii fiinxaaleeyyiin Amaaraa tumsa murnoota bilchiginnaatiin deeggarameen guyyaarraa gara guyyaatti Oromiyaa bakkoota adda addaatti taasisaa jiran jabaachuu irraa kan ka'e yeroo ammaa uummanni Oromoo birmannaa dhabuun lubbuu isaa tokkittii oolfachuuf jecha qe'eef qabeenya isaa dhiisee godaanuu itti fufee jira. Haaluma kanaan kaaba shaggar aanaa darraatti sochii fiinxaaleeyyiin Amaaraa taasisaa jiran isaan yaaddessuun jiraattonni gandoota baadiyyaarraa gara magaalaatti
godaanaa jiru. Aanaa darraa torban darberraa eegalee haleellaa humnoonni fiinxaaleeyyiin kaabinoota aanichaan deeggaramuun taasisaa jiraniin jiraattonni gandoota kanneen akka Dambii Birrijee, Kabii Gololchaa, Jiruu Dadaa, Obeessoo, Ceeqaa fi gandoonni aanichaa kanneen biroo hedduu ta'an yeroo ammaa sodaa rakkoo nageenyaaf jecha buqqa'uun gara magaalaa Adareetti baqachaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen keenya jedhanitti humnoonni kunneen humni guddaan dabalataan naannoo Amaaraa irraa hidhattoota kanaaf dhufaa kan jiru. fi kaayyoon isaanii aanaa darraa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa jalgalfachuu akka ta'es dubbatu. Kaaba Oromiyaa godina Walloo haala daawwa caffaa keessa milishoo sirnichaan namoonni 3 madaa'u hidhaanis yoo raawwatamu jiraattonni duunis qe'eerra buqqifaman. Jaalawuu Mahmud waan qindeeffatti qabdi. Sirni bulguna afaan qawween impaayera Itoophiyaa bulchaa jiru biltsiginnaan hawaasa nagaa siyaasa kam keessaa qooda hin qabne kan dafqa isaaniin ofii fi maatii isaanii jiraachisan akkan ani jedhutti bulaa fi siyaasa kiyya fudhachuu diddanittiin jechuun ajjeesuu, hidhuu, saamuu fi waqtii roobaa kanaan qe'ee irraa buqqisuu haala duraan barameen olitti jabeessanii itti fufanii jiru. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawwaa Caffaa ganda Issooyyee Guulaa keessatti hagayya 30 bara 2024 milishoonni sirnichaa safuu fi safeeffannaa hin beekne hawaasa irraa dhalataniif illee naasuu hin qabne kan koloneel Abiyyi Ahmed qofa aangoo irra tursuuf dhamaan maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun gandichatti bobbaafamuun dhukaasa hawaasa nagaa irratti bananiin namoota 3 madeessuun gariin yoo hidhan namoonni 10 ol ammoo dhukaasa irratti banameen faffaca'uun du'aa fi jiraachuun isaanii kan hin beekamne ta'uu jiraattonni himan. Namoonni milishoota murna biltsiginnaa kanaan hagayya 30 madaa'an kunneenis dargaggoo Aliyyi Ahmed Callaa rasaasa 4 miilla isaarraa rukutuun yoo madeessan, Aliyyi Abduu Sammaan ammoo rasaasa 2 miilla isaa rukutuu fi Siraaja Ahmed Yuusufee kan jedhamus gateettiirra madeessuun yeroo ammaa maatiin hospitaala geessanii yaalamaa akka jiran dabaluun dubbatan. Guyyuma namoota nagaa madeessan kana aanichuma ganda Guulaa Xigge jedhamu keessaa namoota maqaan isaanii Hussein Adama Ahmed, Idrisa Abduu Hussein, Usman Zubair, Nur Hussein, Aliyyi Muhammad Ahmed Hassanii fi Aliyyi Ahmed Anne jedhaman reebicha cimaa irraan ga'uun akka hidhan dabaluun ibsaniiru. Akka jiraattonni gandichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa dubbise himanitti Aliyyi Ahmed Anne kan jedhamu nama miila hin qabne kiraanchiin okkol kan hojjetee of jiraachisuu hin dandeenye qabanii hidhuu fi Muhammad Ahmed Hassan kan jedhamu ammoo nama ooruu namaa hojjechuun of jiraachisu bakka inni hojjetutti milishoonni kun itti dhaqanii rasaasa 20 ol itti dhukaasuun fiigee gaafa harkaa ba'u miilli dhagaa gidduu seenuun caccabee bakkee keessa ciisaa akka tures itti dabaluun addeessaniiru. Yeroo ammaa gandichaa keessaa namoonni hedduun milishoota PP'n qe'ee irraa buqqaafamuun daa'imman xixiqqoon roobaa fi qorraan waxalamaa fi namoonni 10 ol ta'an ammoo dhukaasa irratti banameen faffaca'anii du'aa fi jireenyi isaanii dhabameera jechuun maddeen keenya gamasii nuuf eeraniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa abbaa coommanii waraanni PP uummata nagaa hidhuu jabeessituuf jaalmoo sababa bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuu fi sabboontota Oromoo jumulaan hidhuu hojii idilee isaa kan taasifate waraanni goolessituu PP goleewwan Oromiyaa mara keessatti uummata nagaa ajjeesuu, hidhuu, saamuu fi dararuu jabeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan hagayya 28 bara 2024 waraanni sirnichaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Coomman Guduruu ganda Nuuf Bari'ee jedhamutti haadha ijoollee lamaa kan taate aadde Hinseenee Dagoo fi dargaggoo Tolaa Hirphaa kanneen jedhaman maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhu itti maxxansuun badii tokko malee mana hidhaatti darbachuu jiraattonni gandichaa nuuf himaniiru. Akka maddeen himanitti namoonni hidhaman kunneen siyaasa kam keessaayyuu qooda kan hin qabnee fi hawaasa keessatti jaalatamummaa guddaa kan qaban ta'uu himuun waraanni nama nyaataa PP badii tokko malee qe'ee fi qabeenya isaanii irratti nagaa dhorkachaa jiraachuu arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Magaalota maqaa daandii magaalaa babal'isu jedhuun manneen uummata diigamaa jiraachuun ifoon. Jaalacaalu roobaa bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Maqaa daandii magaalaa babal'isuu yookaan Smart City jedhuun ergamtoonni biltsiginnaa magaalota Oromiyaa cufa keessaa manneen daldalaa fi jireenyaa hedduu sababa tokko malee uummata jalaa diigaa kan jiran ta'uu yeroo adda addaa irra deddeebiin isiniif gabaasa turuun keenya ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan haala adda ta'een manneen uummataa diiganii dhiiga boosisuu fi jireenya dhabsiisuu kan amaleeffatan akkuma amala isaanii duriitti magaalaa hoolotaa keessaa manneen uummataa sababa tokko malee
diigaa jiraachuun ibsameera. Beenyaa tokko osoo hin kaffaliniif manneen hawaasaa diiganii mancaasaa kan jiran ergamtoonni murna gabroonfataa PP hoteelota magaalaa hoolotaa keessaa kanneen maqaan isaanii hoteela Oftaanaa, hoteela Golden, hoteela Warqinash lakkoofsa tokkoffaa, hoteela Harmoonii, hoteela hoolotaa Oromiyaaf manneen gurguddaa hedduun sababa tokko malee jalaa diigamuun rakkoo hammaataaf isaan saaxilee jiraachuu maddeen eeranii jiru. Akka maddeen jiranitti manneen lakkoofsa hin qabne hedduun maqaa magaalaa bal'isuu jedhuun uummata jalaa diigamaa kan jiru ta'uu himuun beenyaan lafa isaanii illee kennamee fi kan hin jirre ta'uu dubbataniiru. Garuu deesqeen biyya larraa arganii dabar Oostiriyaa yakkamtoota Afgaanistaanitti deebisuu irra jaarmawwaniin akka hojjettibsiti. Jaalnimoon Fayyisaa guutuu gabaasa kan akka taanutti isiniif dhiyeesse. Oostiriyaan Jarmanii waliin walii galtee lammiilee Afgaanistaan gara Afgaanistaan deebisuu jalqabuuf akka yaaddeebsiteetti. Sunis erga Jarmaniin jimaata darbe yakkamtoota 28 gara Afgaanistaanitti deebistee booda yoo ta'u, kunis erga Taaliban bara 2021 aangootti deebi'as ari'amuun akkasii isa jalqabaati. Ministeerri biyya keessaa rakkoo lammiilee Afgaanistaan biyyatti deebisuu akkamitti furuu akka dandeenyu irratti yeroo dheeraaf ministeera biyya keessaa Jarmanii waliin mari'achaa ture jedhe. Sababni isaas Oostiriyaanis yeroo ammaa Afgaanistaanii fi Sooriyaa biyya ari'aa jirti jedhan. Hamma tarkaanfiin itti aanu kallattiin gara Afgaanistaan yookiin Siiriyaatti namoota deebisuuf akka danda'aniif jedhan chaansilarri Kaarl Nehamar. Ji'a adoolessaa keessa marii uggura guutuu gamtaa Awurooppaatiin Afgaanistaanii fi Siiriyaa biyya isaaniitti deebisuu irra deebi'anii madaaluu fi dhiisuu irratti taasifamu barbaachisaa fi ariifachiisadha jechuun dubbataniiru. Yeroo ammaa kana seera gamtaa Awurooppaa kan faallessu waan ta'eef nama kamiyyuu gara biyyoota akka Sooriyaa yookiin Afgaanistaanitti deebisuu hin dandeenyu jechuun Kaarner baatii bitootessaa keessa Biraasilsitti dubbataniiru. Oostiriyaa keessatti biyyoonni lamaan kun iyyannoo kooluu galtummaa hunda keessaa gara harka 3 qabu. Waajjirri Federaalaa Immigireeshinii fi kooluu galtummaa Oostiriyaa haala nageenya biyyattii jijjiirameerraa kan ka'e dhimma tokkoon Afgaanistaan biyya ari'amuun akka hayyamamu kanaan dura ibseera. Ejensiin Federaalaa Immigireeshinii fi kooluu galtummaa akka jedhetti bara 2023 keessa lammiileen Sooriyaa 21,000 ol Oostiriyaatti kooluu galtummaa kan gaafatan yoo ta'u, lammiileen Afgaanistaan ammoo gara 9,000tti akka dhiyaatan Euronews gabaaseera.